Eshi akkam jirtan nageenyi keessan badhaadha. Har'a ergaa gabaabaa sanii dabarsee bahuu fi ka'aseene. Waan keen kun nam dhiba beektanii nam rakkisaa dhugaa dubbachuuf. Okay, namni gar dhibbishanii seenee jira. Baga nagaan dhuftanii. Duraan dursee waan guutuu Oromoo kennaan na'uu jiruu fi gadina dhagahamsanii ibsuu barbaada. Nuun cufaan nu dhagahamee jira. Nam ta'ee namni waan sun argee yookaan ammoo waan akkasii argee ittiin dhagahamne hin jiru. Waan aan jechuu barbaadu tokko garuu challenge nam jalqabuuf ka yookaan ammoo sababa bonaatiin waan dhumachuu jiru irraan kaka'ee kaleessa jalqabee post tolchaa ture. Postiin sun har'a yookaan godheen gaddaa miti kanaan duraadha kana gahee garuu wanni aan tursee fi waan jiru dhugaa ani waan ammaan kan Booraan hin ta'inii fi deemee laalee waan hin hubatinii fi namirraa hubadhee sirrii beekuu qabaa waan jedhurra kaka'ee agammaa ka ture waanii kunini so maamsamaan seetan namni kenna yeroo tokko bakkitti wal qarqaaru malee lubbuu ofii yookaan ammoo lubbuu nama hambisuu malutti waan biraan biizii of tolchaa jechuu maanidha. Har'a Booranaa iyyee har'a maani iyyee ani naati Oromoon tokko naati Oromoo wal qixa. Oromoo tokko yookaan ammoo ani bakki tokko irraa niti kadhaladhe. Haadhi Booranaa taatachuu gulaa haa ta'an malee Harargeellee keessaan qabnaa gamcufa keessaan qabnaa jechuu so waan isanas gubbaa taasuuf ta'u warri tokko yoo dandeettan at least walii dhaqqabuu qabnaa wal qarqaaruu qabnaa waa tokkodha. Garuu as gubbaa teettanii waan dursuu hin qabne dursitanii akkasii warri jettanu at least miidiyaa keessan itti fayyadama miidiyaa qabdanu waan dansarratti oolchaa namirraa hin eeggatina ammaan narraa eeggama maan hojjadhee agama waan jedhu of duublaalaaf waan jiru wanni jedha. Suniin kagadaaf Meski Menge bichaanit miidiyaa gubbaa ka jirtu nam hedduutu miidiyaa gubbaa jira. Abbaan cufaa nami cufaa filoo tokko dhaabatee waan danda'u tolchaa malee Meski Menge kophaa ishee wanni ishiin tolchitu tokkolleen hin jirtu jechuu. So akki jecha dhugumetti samii at least nam keen qarqaaruufiyyuu gana walii galuu hin dandeenye wal qarqaaruufiyyuu jechuu wal rakkisa dhuga dubbachuu fi nami suggest nam tolchin jiru nami direct nam tolchin jiru garuu as gubbaa dhaabatanii wal qeequu fi cufaa stand by naachau which is not fair at all. Yoo dandeet miidiyaa kan kee Facebook for free sanin cufa fayyadamuu hin dandeettanii miidiyaa adda addaa fayyadamuu hin dandeettanii ammaan narraa eeggama sabkiya maan hojjadhee akkamiin cecee jedhaa of gaafadha nama odoon gaafatin jechuu nallee nam guddaadha waan na dhagahame waan ta'u mal cufaan tolchaa akka keessa dhaladhee qofa odoon ta'ini akki nam tokko jechuu akki nam tokkotti akki nama midroosimeet miirqab tokkotti waan narratti waan na dhagahamee fi waan narraa eeggam cufaan hojjadha. I will try all my best. So as gubbaa yaatanii followers shanillee qabaadha dhibballee qabaadha kum dhibballee qabaadha nami maan hojjatee odoon ta'in ani maan hojjadhee jedhi of gaafadhu dur jechuu an sabkiyyaa maan hojjadhee maan hojjachuu jira jedhi achiin booda walit deebinaadha yoo nam rakkatee dhaqqabneen booda walit deebi'uu dandeenyadha. Achi mee rakkoo dursuu qabu haa dursinuti nami beela'uu jira nami du'uu jira. Waan hedduutu jira akkamiin waan kan falkeenna waan jedhu malee as gubbaa yaa'anii wanni akkasii fulaa nami kun akkasii jechaa barreessaa ooltu mee sagalee ta'e nam rakkachuu jirsun nama rakkoo kee jirsuniiti bir dhaabadhu waan dandeetteen qarqaarii suniin kagadaaf garuu akka waan nam dansa ta'e akka nam Oromoo deeggaree as gubbaa yaate atakkasii sun akkasii maani jecha inoolini saati fixachuu ta'a mataan keen biizii kataa'uu jiru
waan biraat akkamiin nam qarqarraa akkamiin deeggarsa argachuu danda'anii waan jedhurra mataan biizii ta'u jira as gubbaa yaa'aa kun akkasii kan dhaabiti followers tokkollee qabaadhu dhibballee qabaadhu kun dhibballee qabaadhu waan dandeettuni sab kan kee deeggarii suniin ka gadafe walqeequtti deebitaadha omaaniti sirraan deemee sallee sirraan deemuu jechuudha yaa nami bira sabi biraan waan dhagahaman beektani yoo namni tokko waan tokko ta'e eessallee lol isa dhiisee wal dhabbii dhiisee wanni jechuurra wal support tolchuurratti ka focus tolcha achiin booda eegii walii dhaqqabanii waan hagam keessa wal baasaniin booda deebi'anii walii dubbatanii jechuudha. Kennaa asum ta'ee odoo asii asin socho'in odoo rakkoon hagam kee jiru odoo deeggarsee hagam nu barbaachisu asii as sochootanii kun akkasii jechaa waltan. Stop it. Nam tokkollee hin jiraachista nam tokkollee nami waaqan gadi manuufi ka jiraachisuu danda'u manuufi ka jiraatu nami cufa man isaattis jiraachisa waaqan gad family man sanii galee nami tokkollee nam tokkolleeti value kan nami darin jiru yoo oromummaa walti nu fidee yookaan ammoo yoo humanity waan jedhan walti nu fidee akka nu waliiti yaarnu akka nu waliiti wal bir dhaabannu nuun tolchini nami tokkolleen qonqoo hanga gubbaa dhaabatee namii jiru si dhowwu hin jiru jechuudha. Atakkan taateef so orderii dhiisaa akkas ta'e akkas sun dhiisaati waan qabduuni qarqari yoo dhugumaaniin Oromoodhaan sabboontuudha jettee as gubbaa yaatee ajandaa banuu odoon ta'ini birii tokkollee ta'e birii lamallee ta'e walitti qabiti sab kan keetti dhaqqabe. Warri isaa irraa du'ellee warri horiin irraa du'elleeti dhaqqabuuf yaale. Sunit bakka onneen sanii jechuu danda'u. Suniin ka gadaf garuu ofin rakkisina guddistanii rakkoon nu dhuftee jirti. Rakkoon nurraa bahuu hin dandeenyu nu baay'attee jirti. Ofin rakkisina waan biraatti deebitanidha. Walitti deebin. Oma rakkoon hin jiru. Eenyuun akka sirrii ta'ee eenyuun akka sirrii hin ta'ini yeroon addaan nu baastidha. Sun oma rakkoon qabanin suniin oma natti wanni hin jedhudha. Garuu dursa nami irraa du'ee gaddi kee jiruu fi nam horiin irraa du'ee gaddi kee jiruu fi warsuniiti haa dhaqqabnuuti. So challenge jalin qabsiisna challenge jal qabsiisnu kanaan durallee sabbirallee qarqaaraa turre amma immoo ofi deebinee mee akkam akkisa wal bir dhaabattan ammaan kan laalladha oduu dhiisaati jechuun warri as gubbaa Oromoo sabboon ofiin jechaa turtanii akkam akkisa wal bir dhaabattan wal laalladha ammaan kan challenge waan dhufuuf jechuudha. Kanaafuu as gubbaa teettanii followers kudhan illee qabaadhu 30 50 dhibballee qabaadhu tokko doesn't matter nam kan keetti dhaabachuu dandeetta yoo dhugumaa atin sabboona taate shaayiin torban tokko yookaan ammoo bunii torban tokko sirraa hafaa jechuu akkasiin sab kan kee qarqartaa after all am Oromoo dab'anini sab tokkirraa yookaan wanni tokkirraa dhalanedha I mean Oromoo Booraan callarraan dhalanedha sanii galee gamcufaa jiraadha. Eegi kenna hundi kenna yoo deemtanii detail akduma laaltanii namuu Oromoo haa ta'u malee adda of keessaa qabneen ways kanallee ta'ee sunillee wanneen sanii jechuu barbaadu amma waan hedduu mata kennu jira akkamiin namaa dhaqqabna akkamiin nam qarqaaraa waan jedhu mata kennu jira nuun jeeqina yoo dandeettan qarqaaraa yoo danda'u baattan ofirraa dhiisa. Bakka homa rakkoo hin qabu kunini waan wal nam dubbachiisuniti waan yoo dhugumsa boontu garuu maqaa Oromoon naggaadana qeequu wanneettanii ammaan kan gargar baafannaa saniin cufaa wallaalaa jechuudha. Dhugaa akka haasawiyyuu haasanuun irraa badu jira sabab nam tokkotiin jechuudha. Nam suniif odoon ta'in ka dallane nam rakkoo kee jiru rakkoo sunii dhaqqabuu dadhabuu kiyyattu na dallansiisuu jira isaaniiniti nam tokko jira as gubbaa immoo kaas gubbaa intina maani akkasii an Oromoo maani jecha yoo dhuguma Oromoo taante urgently gargaarsa hedduun nu barbaachisan waan sunii hojjedhu an Boorana haa ta'u ka Wallaggaa jirtulleen warri Wallaggaallee wal bir dhaabadha nam tokko har'a haadhallee tokko bakki kan cufaa naannee onnee dhen danda'u sigalee hag danda'u garuu nam cufaatu sagalee ta'uu hin danda'a hiyyaala. Plus demo an Oromoo jedheet malee an Booraan jedheellee yeroo iddoo haasa'e hin beeku miidiyaa gubbaatti illee nama hedduun eessa Oromoo keessaa dhalattee yoonaan jedhan malee qaxxata akkas Booraan maali jedhee hin beeku. Just totally Oromoo ta'uu kiyyaa na beekanii jechuudha. Anyways waan dandeettu dalagi waan dandeettu hojjedhu. Shaayii kan kee bunna kan kee dhiisii ka torban tokkittiin bashannante dhiisii challenge jaliin qabsiisna wal bir dhaabadhu
suniin kagadaaf garuu dhuga dubbachuu fi waan har'i ta'a waan kaleellee ta'ee waan har'allee ta'a oolu jiruuni hedduun dhagahame akka nam tokko jechuu gaddi kisan ibsuuf barbaada suniin kagadaaf garuu gaddini ol bira goru yookaan ammoo wanniin kun akkan ta'e akkasi uu jennee ol bira goruu don ta'ini maaltu maan tolchuu qabna yookaan ammoo at least akkamiin nam bira qaqqabuu dandeenya warri irraa du'ellee akkamiin qarqaaruu danda'ama horiin irraa du'u jira warsunillee akkamiin hin beektani booranii depend economiin isaa more depend ka ta'e waan loonii gubbaattidha amma sun cufaa dhabuu jirra waan kee jiru arguu jirtanu suniin kagadaaf lubbuun nama baduu jira sulle waliin arguu jira akka miidhamaan taamuu qaba waan jedhu irratti ka focus tolchuu qabdan in qarqaarsin tolchina qarqaarsa akkamiin akka qarqaaruu malee har'a namni doliin haasa'aa ture waan ta'uu qabu cufaan tolchina waaqayyo haa qarqaaru annam tokko homa fiduu danda'u baachuu danda'a garuu I will try all my best plus demo ammallee nami hin beekudha miidiyaa kan gubbaa yoo baanee akkasum kolfaa taphannu akkasum itti fakkaatan waan nam tokko haasa'uu fi dur is beekuu qabdan at least oda beekuu baattee guyyaa tokkotti bishaan waliin dhuguu qabdan meski miidiyaa duddummaan hojjetti waan jedhu nam tokko illee hin beekullee hin danda'u waaqattu beekaa jechuu naman na laala naman na argaa jedhee hojjedhee hin beeku hojjechuullee hin barbaadu warri na beekan na beekanii naman na laalaaf yookaan ammoo laaltanii appreciate naa tolchitaniif inni itti hojjedhu waaqaf jedhee yookaan ammoo waan hundaan isaa ofiif jedheetti ka hojjedhu daasit hin beektan nam hin beektanu nami hedduun miidiyaa kan gubbaa wal beenna footoo wal beenni malee qaamaan wal hin beennu akkas jettanii waan nam tokko haasa'uuf at least guyyaa tokko teettee waliin shaayii yookaan buna yookaan ammoo bishaan dhuguu qabdaa jechuu waan nam hin beekne guddistanii wanni taatanii naasayina kagari ammoo yaad dhuunfi keessanii yookaan ammoo maal jedhani feelingi dhuunfaa maqaa biraatiin tolchisanii warri nama dubbachuu barbaadanu homaa tolchuu hin danda'u na tahuu hin dandeettan si tahuu hin danda'u nama of ta'ee jiraata akka meskiin jedhu akka nam tokko baqa of ta'ee jiraadhu of taatee jiraattee waan biraa homaa onni hin jettu jechuu gaafiin sitti hin baay'atu mata kan keessatti quality na bir jiraachuu hin danda'u quality sibir jiru na bir jiraachuu hin danda'u baqa you can be me homaa tolchuu nama hin dandeettanu hin danda'u sanillee ta'uu si gara of ta'eeti ka jiraadhu so waaqa akka daba nama aarsan namni tokko akka daba jechuu feelingii hamaa keessaa iyyuu hin baane hin turre garuu namars nami yaadi nam tokko maqaa nama dha'uun barbaadu akkasi jechuun barbaadu garuu of beektanii warri rakkoo dhuunfaa qabdan nama waliin jechuu sabab biraatti hojjetanii warri haasa'uu barbaadan after all you're gonna be loser taatanii jechuun ana kiyyaa jechuun dhugaan hin turti ba'uun isaan oolu eenyuttu karaa sirrii gubbaa jira eenyuttu maan gubbaa jira ka jedhu yeroo nu agarsiistedha deemnee yeroo kee laaluu nu oolu suniin kagadaaf confidentially waan hedduu haasa'uu danda'a naan beektanu yoo na jaallattan malee na jibbuu fi riizinoo maatuun qabdan yoo waan biraan ta'in jechuudha maalennaan waliin beennu maybe meski ta'uu shi malee meski maankee baatee jiru kamii kee baatee am jiru akkamii jiraatti maankee jirti waan jedhan tokko illee hin beektan kanaaf akkas jettanii haasa'uuf iyyuu namatti ulfaataa jechuu kanaafuu jechi namaan dhageenye actually waa biraallee niti waan agas maraallee niti garuu yoo waan tokko beekta waan dursuu qabu hin dursini nama aarsa waan dursuu qabna gargaarsa barbaachisa urgently gargaarsa barbaachisa so let's support each other wannan jechuu danda'u kana suniin kagadaaf miidiyaa gubbaa ka jiru na qofaa miti miidiyaa kan gubbaa nam hedduu jira bakka namni xiqqoo tokko waan dasa tokko jechuu fedhe gana faayilee akkasii staappeen mata kiyyaan na ajajaadha after all namni na ajajuu hin danda'u waaqaan gad jechuu waan naaf fakkaatu natti hojjetan nam guddaadha waan naa ta'uuf waan naan taane waan hojjechuu malee waan hojjechuu malee nattu gargar baasee beeka namaaniti yookaan namni na ajajee yookaan namni akkas deeminaan dheetiin itti karmaan baay'ee waaqan gad faamilii kiyya
naajaje yookaan ammoo faamilii kiyya nasirreessee karmaan baay'isoo akka waan yoo an dhukkubee birishan kennitu akka waan yoo an waan tokko ta'e rakkadhee na bir dhaabattu kaan as dhufte akkas ta'e naan hin jedhini nam tokko illee keessummeessi gam kanaan waan naaf fakkaatiin hojjedha sab keessaa baay'ee sagalee ta'uuf yeroo hunda injiran dhaabadha I stand with them suniin kagadaf garuu namni udangoo tokko dhukkubee karaa gubbaa kufi akkas jedhee naan laallee as dhufee akkas ta'e akkinaan jedhuun barbaadu jechuudha waan naaf fakkaatu hojjedha waan naaf fakkaatiin hojjedha namni na qofaanit miidiyaa kan gubbaa ka jiru namni hedduutti miidiyaa kan gubbaa jira naa tokkitti kan akkan asii akkas hin danda'u nam tokkodhaan so waan danda'u cufa hojjechuu jira daasiin an garuu namni maal hojjate caalaa ammaan hojjedhee jedhi of gaafadhu maan hojjedhee ani maan tolchuu jira sabki maan tolchuu jira as gubbaa yaa'ee afaan bananii akkan jedhan akkan jechuuniti audience argachuunu wani quality of dande achiin bood audience argatteen bood waan hojjechuu malteessitu gargar baafataa jechuu plus followers qabdu cufaanu tokkollee taanaan waan hojjechuu qabdu waan beeksisuu qabdu beeksifadhu audience argachuuf yaalii kununu quality of barbaada jechuu audience guddaa argachuun achiin bood wal qeequu jalqabna anyways gargaarsi nan barbaachisuuf gargaarsi tolchinee eegi wal gargaarree baanee rakkoo keessa baanee rakkoo bira rakkoo dhuunfaa isaa hin dandeenya jechuu ammi garuu rakkoo namni keenya jiru hin caalu ajendaan kamiyyuu taanaan jechuu so hin fakkeessin aan Oromoodhaan maaliidhaan sabboontuudha jettee hin fakkeessin yoo dhuguma Oromoo sabboontu taate yookaan yoo dhuguma Oromoo sabboonaa taate hojjedhu nu agarsiisi sirrii baay'eetii waan mul'isu mul'isi nu agarsiisi nam qarqaarii nu agarsiisi waan Oromummaan qabdu faarsi nu agarsiisi audience argadhu audience gaayii argattee booda waliin haasa'uu dandeenya that's it ammi garuu waan inni cunqu akkamiin wal qarqaarraa akkamiin waan kan keessa ba'uu dandeenya furmaatii isaa maalidha amma generationiin ammi jiru kuni waan ta'uu jiru kanarraa maan tolchuu danda'a waan jedhurra focus tolchi achiin booda waan hafin haasoftaadha hin jarjariin amma rakkoo hin qabu dhugaan dhugaadha nallee waan asi dur dhaabadhee akkan dubbadhu confidence waan ittiin qabnattu beeka atilleen confidence akan gabbiyu leegi tolchiteen booda waliin haasa'uu dandeenya jechuu this otherwise akkumri keessanii taa namni tokko just akkumri keeti namni nam qajeelchuu malee gadbuu nama aarsaa akkumri ofii ta'ullee dansaadha nam guddaa kan nam jechisiisu umrii odoon ta'ini hojiin hojjetudha anyways waan dandeettu waan qabduuni qarqar nam qarqari sab kan kee qarqari ammaan hojjedhee jedh malee atmaan hojjetteette nam qeeqannurin that's it ammaan hojjedhee ammaan tolchuu jira jedh sab kiyyaati achiin booda nama qabda at kan hojjettee eegi waan sun gargaarsi nama dhabuun fula tokko hin gahini an akkas hojjedhee ebeluun na qarqaaru diddee sun waan tokkodha odoo maan hojjetin namoonniidha jaboo fi abbaa jabeeffataa jedhanii kagarii keenya jaboo fi abbaa cabsaa waan jedhan fakkaataa yaadii nam tokko anyways rakkoo kee jirra gaddi kee jirra wal qarqaaruun nu barbaachisa wal dhagahuun nu barbaachisa meelaala sab biraarraa baradha sab nami bira si fayyadamuu barbaada fuul kan kee agarsiisee sabi bira bar hin beekanii akkamiin akka nama fayyadamu hin beekanii har oduu nam tokkoon dhaabadheedhanii akkas jedhaniiti kana fudhatan akkan dhaabadhee akka waan kan tolchaa oduu jedhe keen garaa yoo waan tokko jalqabaniyyuu nam jajjabeessu caala akkas after all mind kiyattu naa jajaadha after all jechuu odaan kufee odaan dheebodhee odaan beela'ee akkas jedhee namni sagalee kennamiin jir namni birishaan baasee akkas naan jedhu kan jir odoo waan tokko ta'ee karaarra odoo gore namni maan taatee kuftee namni naan jedhu bakki hin jirretti akkas ta'e akkam bahe naan hin jedhin naa yoo dandeetti qaba ammaan kana wanni isaanitti immoo dhufee tokkoof tokko chaalenjii jalqabuu jirra chaalenjii walum qarqaaruudha arguu jirtanii waan hedduu post tolchuu jirra so chaalenjii suni Oromoon cuftu tokko taatee tokkoon dhaabattee akkam akka nu waliigeen akkam akka nu wal qarqaarree wal bir dhaabannee waan cufa keessa wal baasuu dandeenyu chaalenjii ittiin agarsiisnudha
gargaarsa nuleen taayimii keenitti baasnee waan cufatti baasneetti kasirriitti enne waan kana yaadu jiru tokko naati Oromoon adda addaa miti Oromoon tokko jaalalaaf kabajii ani nam cufaa qabu wal qixa naati akki nam tokko hojjechuu wanni ani saniin jechuu danda'u dhugaan jiru kana challenge jaliin qabna hin beektanii booranii aannan foon waan akkasii loona waan hedduun beekamaa gam loonitiin hin beektanii ikoonomiin kennalee dipendi ka ta'u achi gubbaatti ammi garuu sababa bonaatiin waan sun cufa dhabuu jirra akkamiin tolchina akkamiin wal qarqaraa waan jedhu irratti taasisuu jirra even wal qarqaaruuf iyyuu rakkanne wal qarqaaruuf iyyuu hin dadhabre beekta namni direct nam tolchuuf namni suggest nam tolchuun jiru hagas maraan nu walii dhaqqabuu kan dandeenyu hagas mar so akkamiin wal qarqaaraa karaa ittiin nam qarqaaru iyyuu argachuuni nu rakkisuu jira dham dhuga dubbachuuf waan biraan dandeenyu dhuga waan tokkollee anam hin danda'u mindinki maanaan waan gargaarsi kan jalqabnaa jennee kun hakkalee agardaa ani asofna karuun gargaarsi kan ittiin jalqabnu dhabuu jirra jechuu wal qarqaaruuf iyyuu rakkisnaa dhiisa adara waaqa namni rakkoo hin qabina waan namni kee jiru hin beektanuudha waan namni kee jiru waan namni dabarsuu jiru hin beektanuudha barnalleen akkum keessanii fataa jedhee jiraachuun yookaan ammoo responsibility agas gaa ofirraa buusee taa'uun naan dadhabsu deactive tolchanii taa'uun nam hin dadhabsu baqachuun nam hin dadhabsu beerakoo garuu namaaf odoon ta'ini mata kiyyaaf sammuu kiyyaaf jedheetiin waan kan ka hojjedhu malee dhiisanii ofirraa taa'uun nam hin dadhabsuun beektaniidha wanni asirraa argadhu yookaan bu'aan an asirraa argadhu tokkolleen hin jiru shilingii cabduu tokkonni asirraa argadhu hin jiru so waanum kanayyuu ni odol birdhabanne wabra dhiisati jechuudha so share tolcha akkamiin akka support tolchuu qabnu akkamiin nu direct nu tolcha nu suggest nu tolcha kanallee haasessu jirra sun dadhabne ani ni maan hojjedhe irratti xiyyeeffadhu nami maan hojjete irratti odoon ta'in focus on yourself just mind your business yoo mataan kan keessa sammuun kan keessa hundi jedhe waan hojjechuu qabdu waan qarqaaruu qabdu irratti focus tolchi akkamiin shaayii torban tokko bunni torban tokko dhiisee sabki qarqaaraa har gargaarsum kanattu guddatee bor kaampaanii guddatee Oromoon akka wal gargaartu tokko tolchuu danda'u maybe har irraa jalqabuu hin dandeenyaan it's not too late garuu hardhumayyuu yaada akkasiifne walir bubbunnee eegimaan inni is somehow hard Joseph dear thank you and happy to see you here barsisaki anyways yabelo sana barsise Joseph Josie asuma wal qabsise wannan sinjechuu barbaadu waan Boorana irratti ta'u jirratti waan hedduu haasaa jirra waan hedduu qarqaarsa tolchuu jirra garuu nam direct nu tolchu dhabneeti hagamma ka jirru account money eegu jirra challenge jalqabsiisuuf hagasmar wal dhimnaadnu isaan qarqaarraa wal qarqaarraa nurraa miidhaminaa jechuuf iyyuu hagasmar wal dhibuu jirra anyways bakki kibuutan odolaaltanii natti tolaan waan jiru na garuu don't forget that kan dhiisellee ta'ooni homaaniti odoo waan kan cufee ta'ee loma rakkoon qabuudha maal ennaan maan taatee baddee jettanii malee sabab kanaan cufteettanii namni hunniin jedhuun beeka garuu responsibility hagan ga'u yoo fudhadhee waan agasii keeyyaa ujjiru mata kiyyaa sammuu kiyyaa na ajajeet malee namuu na ajajeeti miti anyways just focus wal qarqaaruudhaan focus tolcha suniin ka gadafte walti deebina yeroon hin jirti waaqi lubbuu naa tursu nagaan naa turam waaqi nagaa nu haa guutu waan ta'aa jiruuf waan deemaa jiruuf waan cufa waan Oromoo kennaan naa jiruuf cufa gaddina dhagaami sanii ibsu barbaada dhugumaan gaddee onni irraa gaddee akkamiin waan kana furmaata ol kennaa fi waan jedhu irratti illee yaadu jirra waaqni nu qarqaaru after all nam tokko kobaki jira namni tokko maan fiduu danda'a irratti sanillee hin beektanidha waan jiru agama kinni ulfaata ta'e agas saniin jedhu nam tokkollee keessa haadha tokko garuu I'm trying all my best waan danda'u cufaa tolchuuf hiyyaala garuu gargaarsi keessaniin barbaada gargaarsi nam cufaan barbaada gargaarsi Oromoo guutuu barbaada mee sabboontuu an Oromoo ammaan echaa warri as gubbaa yaatanu hagama kol jajjabeessuu dandeenyu laalla gargaarsuma har'i jalqabam kanatti bor gam cufa deemaa jechuu gargaarsuma har'i tiimii har gargaarsaa dhaabnee gargaarsi kun akkamiin socho'uu danda'a borillee rakkoon tokko dhufa akkam mee sabbirarraa haa barannu akkam akka warri walii dhaabatan laala jimbood
me ofa dhaabanne ofa laalluti ammaan hojjedhe namni sun akkas hojjete akkas ta'e callaa waliin jechuun namatti ulfaata ammaan hojjedhe jedhe of gaafa followersiin kan kee tokkollee taanaan lamallee taanaan hin fayyadaan maybe followersiin kan kee tokkichi sun namaan guddaa jechuu danda'u si galee so try your best mind your business hojjedhu sab kan keetiti waan nama dhiis jiru nama dhiis akki namni jiraatu waaqa malee atin beektu jiru ki jiruun kee jiran namalee naafuu akki malee namni biraa beekuu danda'u kun akkasi dhiis Meski media yookaan ammoo kaameraan dudduub nama akkamiiti waan jedhu hin beektu wanni atin argitu footoo gubbaa viidiyoo gubbaa na agartaa just daqiiqaa tokko yookaan ammoo sekondii na agartaa suniin kagadaaf Meskiin maanii hin beektu waan hin beekneef waan an hojjedheef waan an keebba'aa ol waan hin beekneef jallistee waan si fakkaatiin haasa'in hojjedhu ammaan hojjedhee jedhu waan inni walti nu fidee waan inni walti hagas akka nu haasuuf nu tolchu oromummaadhaaf taruun malee personal issue kenna mitiin just focus on oromummaa that's it godhugum sabboontu sabboonaa taate jechuun so kana aarsee haasana moodoon ta'anii waan deemaa jirutu mirki yakkee akkamiin waan kana furmaata ol kennaa fi waaqni waa qarqaaru ammoo gargaarsa fillee namatti ulfaata namni sajjatti nam tolchu waan hin jirreef jechuudha haa ta'u immoo galatoomaa namni kun tokkoof 300 as gubbata laala ture ulfaadhaa galatoomaa na jiraadha walii share tolchaa walaa qarqaaruu support tolaa tolchinu responsibility hin baqannu teennee fuul duratti jechuu akkas jecha walii runneena harka ol qabnee onni jenna jechuu suniin kagada fe waaqi nagaa nu haa buusu waaqi nagaa nu haa guutu waanama oromoo hamaan hin tuqin oromoo guutuu hamaan hin tuqin wannan jechuu danda'u kana nagaan naa oola challenge jalqabsiisni san beeksisna nagaan tura okay warri biyya alaan jirree halkamiini gargaara Meski eshi kanaan duralle maybe yoo beektanii jiraatanii mucaan tokko dhukkubee jimmaa irraati garqarshii miliyoona 2.5 is barbaachis jedhanii gargaarsa hedduu tolchaa fi turre nallee miidiyaa kiyanii gargaarsa diqqaa miti ka tolfamee fi akka fedhii waaqaa ta'e lubbuun isaa hambisuu hin dandeenye malee so warri yeroo sun biyya alaa jirtanuu akkaawuntii kii gubbaa galchaa turtanii yookaan ammoo akkaawuntiin ammi banam kunini direct akkaawuntii sun gubbaatti galuu hin danda'a jechuu akkaawuntiin akki nu banamu bakka waan hedduu jechuu jirra garuu arjenti jenneellee arjentilii nu banamuu hin dandeenye mee eeguu jirraadha gargaarsa fillee wal kadhachuu nam rakkisa garuu eeguu jirraadha ya me iyalla waan dandeenyu cufaa iyalla ya galatoma ulfaadha na warri biyya alaa jirtanuleeni maybe yoo akkaawuntiin sun banamee gamsuni wal qarqaruu akka dandeettanu yookaan ammoo waan gumaachuu barbaadan akka gumaachuu nu kennitanu gamsuni isaan gaafanna GoFundMe'n haa banamu ijoolleen Booranaan jirti biyya laallee maaniif akki callisannaan galu ijoolleen biyya laallee jirti ijoolleen Booranaa hopefully waan kan irratti hojjetan jedhee yaada yoon dhagayin ammoo yoo waan kana qophiin qabaatin illee ijoolleen biyya laa jirtan ijoolleen Oromoo ka Booranaa ka jedheef keessumattu information gaa argattan jedheeti ijoolleen Oromoo taatanii nu tokko after wal bir dhaabachuun aadaa keenya tolfachuu qabna GoFundMe'n akkamiin banamee akkamiin akka wal qarqaaruu dandeenyu odoo suggest direct tolchine waan kana nattola isanillee waan dandeettan nu bir dhaabadha isaniin jechuu barbaanna yaa waan dandeenyu cufaan tolchin akka nam tokkotti aniin har'alee guyyaa guutuu hin teenne waanum kana irra focus tolchee Boorana walii bilbilaa turre nam hedduu waliini haga ammaa garuu furmaata kan jedhnaan ol kennee namni tokkolleen eeggachuu jiraadha anachi taa'ee waan kan sirreessuu hin danda'u asammoo biirokraasiitti itti guddata so biirokraasiin waan kan kee darbinee saatiin nu waan warri fedhan akkas guunnee birdeen saatii sun hin qabnu namni beela'uu jira namni du'uu jira namni dhukkubuu jira walii dhaqqabuu qabna akkam akki tolchume waaqattu beeka anyways waaqni bira ani gamkiyaan har'allee borillee taanaan waan danda'u cufa tolchuu jira waan danda'u waan irraa eeggam cufa
yaalu jira waaqni nu biraa dhaabatu waaqni nagaa nu guutu waan dhufkalle waaqni nu irraa deebisu kanuma sanii jechuu danda'a nagaan na oola ulfaadha kabaaj guddaa sanii qaba ammaan hojjedhee ofiin jedhe namni maan hojjete cal kanuma sanii jechuu danda'a nagaan na oola bye